Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofa Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabacha. Egaa har'a qabadhee kan dhufe koorsiin keenya channel keenya Sofa Maraab irraa darbu amma eegaluudhaaf jedha jechuudha. So koorsii kanarratti akkamitti galmaa'uu dandeenya jettanii baay'een keessan na gaafachaatiin turtanii akkaataa ittiin galmaa'uu dandeessan isinitti agarsiisee jechuudha har'a. Dabalataan immoo YouTube channel keessan banattanii ergasii immoo YouTube channel keessan irraa ofii keessanii qarqaarsa nam tokko malee akkamitti wanta hundayyuu gochuu akka dandeessan ni ilaalla jechuudha. Egaa koorsii kana fudhachuudhaan immoo maal irraa arganna warroota jettaniif immoo dhumarratti koorsii kana keessatti barnoonni darban maal akka fakkaatan haayilaayitii muraasa ta'e tokko kan isiniin dhaqqabu ta'a jechuudha. Egaa koorsiin kun kutaa 6 kan of keessaa qabu. Kutaaleen 6 kunniin immoo diiteel bal'aa kan ta'ee fi egaa yeroo itti fudhannee edit goonee bifa miidhagaa ta'een sirreessineetiin jirra wajjumaan ilaala jechuudha. Egaa koorsii kana fudhattanii YouTube channel mataa keessanii banattanii YouTube channel keessan san irratti successful taatanii akka of dandeessanii hojjechuudhaaf isin qarqaara. YouTuberri tokko wanta isa qarqaaru jechuudha. Wanta isa fayyadu, wanti inni gochuu qabu yookaan immoo YouTube channel banachuu irraa kaasee hanga qarshiin isin YouTube irratti hojjettan san harka keessan dhaqqabutti kan isiniin dhaqqabu ta'a. Egaa waggoota 7 darbe keessatti YouTube irratti sirriitti hojjechaatiin ture. YouTube channel namoota baay'eellee sirreessineetiin monetaayiz goonee namoota beekamoo ta'anillee kennaatiin turre. Amma immoo koorsii kana isinis fudhattanii online irratti ergasii immoo YouTube channel mataa keessanii banattanii egaa qarshii irraa argachuu dandeessan. Egaa koorsii kanarratti galmaa'uudhaaf maal nu gaafata kan jedhu immoo jalqaba irratti isiniin dhaqqaba. Tokkoffaa galmaa'uu qabdanii koorsii kana fudhachuudhaaf salphamatti jechuudha. Jalqaba kan isin gaafatu galmeedha. Ni galmooftan jechuudha. Akkamitti galmaa'uu akka dandeessan isiniin dhaqqaba. Lammaffaa irratti immoo kaffaltiidha. Egaa kaffaltiin kun immoo namoota guyyoota 5 keessatti jalqabanii guyyoota jalqabaa 5 galmeen guyyaa boruu irraa jalqabee isiniif maxxanfama. So guyyaa boruu irraa kaasee namni guyyaa 5 walitti aanu galmaa'ee jechuudha. Diskaawuntii parsantii 15 isiniif goonee jirra. Parsantii 15 isin diskaawuntii ni qabdan jechuudha. Akkanumallee kan isin gaafatu kan isin barbaachisu maalidha? Telegram akkaawuntiidha. Telegram akkaawuntii qabaachuu qabdanii Telegram akkaawuntii saniin kontaaktii nu gootanii kan galmaa'uu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo kan isin barbaachisu Wi-Fi fi daataa gahaa ta'e. Sababni isaas online irratti kennama, qaamaanii miti yookaan immoo kilaasiin miti. Online irratti kennama. So daataa gahaa ta'e fi akkanumallee interneeta qabaachuu qabdanii online irratti fudhatan waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon isiniif galakkifama. Ergasii immoo ruumii yookaan immoo kilaasii mataa keenyaa qabna kan online irratti waliin barannu jechuudha. Isas kan isin beeksifnu ta'a dhumarratti jechuudha. Wantoonni barbaachisoo ta'an jalqaba irratti wantoonni isin guutuu qabdan kanadha jechuudha. Egaa galmeen kun hangamitti tura warroota jettaniif immoo August 1 irraa kaasee hanga August 15tti galmeen kun itti fufa jechuudha. Guyyoota 5 jalqabaa irratti warroonni galmooftan gaa salphaamatti dhaggeeffata kan koo diskaawuntii isiniin jedhesan ni argattu jechuudha. So kaffaltiin immoo maal fakkaata kafalla ka jedhuuf immoo egaa akkaataa ittiin galmooftan isinitti agarsiisa. Yeroo sana immoo achirratti isiniif ergama waan ta'eef egaa karaa ittiin kaffaltanillee wanti hundumtuu qophaa'ee jira. Keessattuu warroonni biyya ormaatti argamtan karaan kaffaltii keessanii xiqqoo isii dhibuu danda'a. Sababni isaas kiriptookaraansii adda addaatiin kaffaluu dandeessanii isiniifis wantoota qopheessinetu jira karaa isin ittiin kaffaltan. So karaa ittiin kaffaltan isiniif qopheessineetiin jira karaa saniin kaffaluu dandeessanii warroonni biyya keessatti argamtan immoo karaa baankii kamiitiin iyyuu kaffaluu ni dandeessan jechuudha. Egaa amma immoo wanta tokko isinitti agarsiisu YouTube channel irraa namoonni hangam hojjechaa akka jiran yeroon YouTube hojjetan ammaadha. Egaa ammarraa kaastanii YouTube channel banattanii YouTube channel mataa keessanii hojjechuun dirqama keessanii. Sababni isaas namoonni YouTube channel irraa qarshii hammam akka argachaa jiran mee wanta tokko ilaallee walitti hadeemnu. Egaa YouTube channel namoota baay'eedha qarshii hangam hojjeta kan jiru ani chat GPT gaafadheetiin ture. Chat GPT kun waan ajaa'ibaatti dhaggeeffata kan hundi keessanitti fayyadamaadha. Chat GPT real wanta ta'e gara dhugaatti wanta dhiyaatudha kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Egaa daataa galmaa'eerra egaa anis gara Chat GPT deebi'ee YouTuberoonni Itoophiyaadha hangam hojjetan qarshii guyyaa tokko keessatti akkanumallee ji'a tokko keessatti akkanumallee waggaa tokko keessatti hangam hojjechaa jiranii kan jedhu egaa Chat GPT gaafadheetiin ture. Egaa kana wanni isiniif ibsuuf hangam tokko namni YouTube irraa hojjechaa akka jiru isiniif ibsuudhaaf jechuudha. So gara Chat GPT seenee wantoota tokko haa gaafadhu. Egaa jalqaba irratti gara Chat GPT erga seenee booda YouTuberoonni Itoophiyaadha hangam akka argachaa jiran naafi mii jedhee gaafadheetiin jira. Egaa isinuma fuulduratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Hangam akka hojjechaatiin jiran egaa tooppi kan ta'an akka naafi mu gaafadheetiin jira. How many make top Ethiopian YouTubers on YouTube jedheetiin gaafadhe. Egaa wanta inni nuuf ibsu immoo wajjumaan ilaala jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan tooppi jedhee kan naaf fide chaanaloota illee maqaa dhaheetiin naaf fideetiin jira.
So YouTuberoonni kunneen inni faa kan jedhu haalaallu top Ethiopian YouTubers jedha estimated annual earning jedha egaa Donkeytube jalqaba irratti isheetu mallasaa baay'een keessan ni beektanii isaadha kan naaf fide egaa hanga ammaatti doolaarri inni argate akkuma asirratti argartan 932,800 doolaar hangana hojjeteetiin jira jedheetiin naaf ibseetiin jira jechuudha ChatGPT kun hangam dhugaadha kan jedhu mee boodarra kan korratti illee reel wajjin ilaalla akkanumallee dhageeffatan koo kan itti aanu Ethio Forum kan jedhamu YouTube channel Amaariffaan darbuudhaanis egaa innis doolaara 406,100 hojjeteetiin jira gara Itoophiyaa qarshii Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu immoo egaa dhageeffatan koo gara naannoo miliyoona 55.6 miliyoonatti hojjeteetiin jira Abel Biraanudha sadaffaa irratti kan naaf fide egaa innis doolaara 310,600 dha egaa gara qarshii Itoophiyaatti immoo 42.6 miliyoonadha kan hojjetaatiin jiran jechuudha kunniin egaa hangana hojjeteetiin jira jalatti immoo recommend kan naaf godhe baay'eetu jira Miko Maikin jira Ashrukan jira Fani Samri kayyattu ni jirti Fagakta React ni jira Babi ni jira egaa baay'eedha jechuudha kan jala kanatti naaf fide jechuudha akkanumallee immoo bifa teebiitiin illee naaf fide jira fakkeenyaaf Donkeytube doolaara 932,800 Ethio Forum doolaara 410 jechuudha akkanumallee Abel Biraanuu doolaara 310,600 Babi kan jedhu immoo 273,300 doolaaraan jechuudha Fagakta React jechaatiin deema jechuudha akkuma asirratti argartan egaa YouTuberoonni kunniin wanta isaan hojjetanidha so kanneen ilaalee namni kamiyyuu YouTube yoo banateetiin hojjete hangam takka doolaara argachuu akka danda'u asirraa ilaaluu dandeessanii ji'a tokko keessatti YouTube channel keessanirraa doolaara 100 yoo kan argatan taate jechuudha qarshii 13,000 fi akkas jechuudha gara naannoo 15,000tti dhiyaata so kan argachuu ni dandeessan jechuudha salphamatti jechuudha qarshii hojjetan tokko ji'a tokko keessatti hojjechuu dandeessan so animmoo asirraa ka'uudhaan anis channel kan koo kan Soofumaraab ofii kan kootiin ni beeka ChatGPT immoo sirrii naaf himaa kan jedhu immoo isa qormaatuudhaaf dhufe YouTube channel kan ko hangam hojjechaatiin jira kan jedhu mee amma immoo wajjinaa ilaalu jechuudha ChatGPT gaafanne erga immoo reel YouTube channel kan ko hangam akka hojjetu wajjin ilaalla egaa ammas akkuma beekamu kara ChatGPT erga deebi'ee booda egaa ni gaafadhe jechuudha jalqaba irratti ni gaafadhe maal jedheetiin gaafadhe Soofumaraab YouTube channel how many earn jedhe egaa gabaabinumatti gaafadhe inni sirreessee naaf fida uummata rakkoon qabu isin loqoda keessanillee badaadha seeraan isinii fida dhageeffattoota kan ko estimated YouTube earnings jedha egaa akkuma asirratti argartan June 2023 irraa kan fudhatamedha jechuudha egaa projektiin kun yookaan immoo ji'a tokko keessatti inni earn kan goote naan jedhe doolaara yookaan immoo USDT 382 hanga 523 gidduutti earn godheetiin jira namni kun YouTube channel kun naan jedheetiin jira egaa gubbaa kanarratti ilaaluu dandeessanii subscriber isaa yeroo ammaa kana subscriber view kan kollee asirra kaa'ee jira egaa subscriber kan koo 80 hanga 90 gidduutti argama jedheetiin jira reelidha ammoo YouTube channel kan koo yeroo ammaa kana 90 seeneetiin jira dhageeffata kan koo ammas itti fufna jechuudha ni baay'anna subscribe gochuun dagatanaadha like gochuun dagatanaadha itti fufna jechuudha inni kun reelidha jechuudha so yeroo daataan kun fudhatamutti kana fakkaata jechuudha so akkuma asirratti argatan ji'a tokko keessatti doolaara 382 hanga 523 channel kan kee kan Soofumaraab kun ni hojjetaa jedheetiin naaf fideetiin jira jechuudha egaa guyyaa keessatti hangam akka hojjetullee asirra naa kaa'ee jira egaa manzii keessatti egaa ji'a tokko keessatti Itoophiyaan birriidhaan illee asirra naa kaa'eetiin jira akkuma asirratti argatan 52 naannoo san ni hojjeta ji'a tokko keessatti naan jedhe jira akkanumallee dhageeffata kan koo yearly yookaan immoo waggaa tokko keessatti 628 ni hojjetan jedheetiin naa ibsee jira kana jechuun doolaara 458 hanga 6,275 waggaa tokko keessatti hojjetteetiin jirta kan naan jedhudha kan naa ibsee jechuudha egaa subscriber an argadhe illee maal akka fakkaatu asirratti naaf kaa'eetiin jira subscriber hangamiin akka qarshii kan argadhe egaa naaf kaa'eetiin jira jechuudha amma immoo kana ilaaluudhaan amma immoo gara YouTube channel kan kootti seenee dhageeffata kan koo YouTube channel kan koo dhugumatti qarshii kan hojjetaa jira doolaara 382 hanga 525 kan naan jedhe jechuudha gara YouTube channel kan kootti gara YouTube'itti seenee immoo YouTube channel kan koo dhuguma kan hojjetaa jira kana naa kafalee kan jira kan jedhu haa ilaallu ergasii immoo YouTube channel hojjechuun hangam akka isin baasu hangam akka isin qarqaaru asirraa ni argattu jechuudha egaa gara browsera tokkootti ni seenaa ergasii immoo YouTube channel kan koorraa hangam akka naaf kafalame wajjumaan ilaalla jechuudha egaa isa duratti isinitti himesanii fi kun hangam walitti dhiyaata ChatGPT wanta sirrii ta'e real ta'e isinin dhaqqabaallee kan jedhu ni ilaalla jechuudha ergasii immoo gara browsera tokkootti seeneetiin jira jalqaba irratti immoo AdSense irratti kan naaf kafalame haa ilaallu AdSense irratti hangam akka naaf kafalame jechuudha AdSense gara AdSense'itti haa seenuuti AdSense irratti hangam naaf kafalame kan jedhu immoo wajjumaan haa ilaallu ergasii immoo gara AdSense kan kootti seenaa dhuguma doolaarri amma jedhame kun naaf kafalamee jira kan jedhu wajjin haa ilaallu ergasii immoo gara AdSense account kan kootti ni seenaa
Ergasii immoo gara AdSense kan kootti seenee jira. Egaa payments ka jedhu keessa seenuudhaan salphamatti gara payment kan kootti inni seena. Payments info irratti click gochuudhaan gara payment info kan kootti ni seena. Egaa AdSense irratti isa real karaa baankii kan koottiin AdSense accountii fi baankii keessa wal quunnamsiiftaniiti kan isiniif kafalamu. So AdSense account irra erga seenee booda YouTube irraa kan argadde website fi YouTube isiniif filata kubbaa kanarratti jechuudha. Ergasii immoo YouTube dha waan barbaaduuf YouTube dha jedhu jechuudha. YouTube Itoophiyaa akka jiru kanaan filadha. Ergasii immoo akkuma misaalatti argatan ji'a darbe keessa ji'a Juuniidha keessa kan naaf kafalame jechuudha. Juunii keessa hanga Juulaayitti kan naaf kafalame. Juulaayidha amma dhumatee jira. Kan fuulduratti naaf kafalamu immoo amma qophaa'eetiin jira. Egaa Euro 244 Euro 244 asirratti argaatiin jirtan. Egaa reel kana online irratti kan isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. So Euro 244 hojjadheetiin argadheetiin jira jechuudha. So inni duratti naan jedhe maalidha ChatGPT'n $300 fi wayidha jechuudha kan naan jechaatiin ture. So Euro 244 jechuun gara naannoo $300 fi wayi dhufa jechuudha. So taaksiin illee kanarraa murame ni jira. Persentiin 11 taaksii san maleedha jechuudha kan naaf kafalame. So taaksii kana yoo itti daatan immoo doolaarri inni naan jedhee fi kan asirra argadhee tokkomaa jechuudha. So inni ji'a kana immoo asirratti 0 irratti argama kan galu egaa ji'a August 6 hanga 12ti jaan guunne 6 hanga 12ti ni gala. August 21 irraa hanga 26 immoo kaffaltii ji'a kanaa illee argadha jechuudha. San yeroo itti dhufne kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Egaa inni kun riiliidha jechuudha. Dhugaadha. Inni ChatGPT natti hime kun dhugaadha jechuudha. Egaa amma immoo edduma kanaan gara YouTube channel kan kootti seenee YouTube channel kan koo waggaa tokko keessatti yookaan immoo waggaa tokko keessatti $4,000 hanga 5,000 hojjetee jira naan jedheetu ture. Amma immoo gara YouTube'itti seenee mee dhuguma wanti kun ammallee sirriidha kan jedhu mee wajjinaa ilaalu. Egaa salphaadha jechuudha. So salphamatti wanta kana sirriitti wajjin ilaaluu ni dandeenya. Akkuma asirratti argatan gara YouTube channel kan kootti seeneetiin jira. Ergasii immoo Analytics ka jedhu keessanii seenaa kaffaltii kan koo ilaaluudha. Ergasii immoo corner kanarratti Advanced Mode ka jettu jalarratti mallattoo V tu argama. Mallattoo V irratti click godhaa. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan kan waggaa tokko ni filadhaa fi ergasii immoo $4,132 hojjedheetiin jira. 4,000 hanga 5,000 fi meeqaati kan naan jedhee ture. Walitti dhiyaatamuun dhiyaatu hangam akka walitti dhiyaatu ilaalaadha. Egaa YouTube channel keessan banattanii qarshii ganaa hojjechuu dandeessanii fakkeenyaaf 4,132 jechuun gara qarshii Itoophiyaatti yeroo jijjiirtan qarshii guddaadha. Dhaggeeffattoota koo calculate goonee mee isiniif haa dhaqqabu. Kana kan isiniif himuuf egaa dhaggeeffattoota koo baay'een YouTuberoota namatti himanii an kan isinitti himuuf maaliif wanta real YouTube irraa namni hojjechaatiin jiru akka argitaniif ergasii immoo koorsii mataa keessanii fudhattanii YouTube channel mataa keessanii banattanii akka irraa fayyadamtaniif kan barbaadu. So koorsii kana amma online irratti ni eegalla. Egaa akkaataa ittiin galmooftan boodarra isinitti agarsiisa jechuudha. Sirna galmeessaa jechuudha. Boodarra ni ilaalla. So akkuma sanatti argattan $4,000 fi 4,132. Okay. Baay'isuu egaa doolaarri yeroo ammaa kana 131 dha naannoo sanii kee jechuudha. Nigdi baankiitti kan sharafaatiin jiran karaa nigdi baankiitiin isiniif kafalama yookaan karaa baankiitiin jechuudha. Inni kun black market irratti hin danda'amu. Sababni isaas karaa akkaawuntii baankiitiin wal quunnamsiifta. Warroonni biyya alaatti argaman direct doolaaraan fudhachuu dandeessan. So akkuma asirratti argatan 541 waggaa tokko keessatti hojjedhee jira. Kana real ta'uu amma sirriitti argeetiin jira jechuudha. So qaama kan kootiin kan argadhe kanaan dura isinitti himee jira. Gara naannoo kan hanga ammaatti kan argadhe 600 fi wayi isiniif ibseetiin ture kanaan dura. So kana fakkaata jechuudha. YouTube'n dhugumatti ni kafalaa isa jedhu amma sirriitti isiniif galeetiin jira jechuudha. So egaa YouTube channel mataa keessanii banattanii YouTube channel keessan sana irratti immoo barnoota isaa fudhachuudhaan YouTube channel keessan irratti akkaataa ittiin banattan, akkaataa ittiin verify gootan, akkaataa ittiin monetize gootan, akkaataa ittiin waa hundaa gootan kan isiniin dhaqqabu ta'a jechuudha. Egaa amma immoo koorsii kana keessatti maal arganna, maal barachuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalu. Amma immoo dhaggeeffattoota koo koorsii kana yoo fudhattan maal irraa fayyadamtu kan jedhu wajjin ilaallu. Tokkoffaa koorsii kana keessatti koorsiin kun kutaa 6 qaba isinii jedhee jira. Seensanii qaba. Ergasii immoo akkamitti YouTube channel barachuu akka dandeessan, email akkamitti barachuu akka dandeessan, email fi YouTube channel keessan akkaataa ittiin verify gochuu dandeessan kana ni ilaaltanii sittingiiwwan egaa sirreessuu qabdan kutaadhaan kan highlight qofa isiniif kenna. Sittingiiwwan sirreessuu qabdan YouTube channel keessan irratti YouTube channel keessan guddifachuudhaaf wanta isin fayyadu. Egaa wantoota kanneen ni ilaalla jechuudha. Seera YouTube'dhaan maal akka fakkaatu ni ilaalla. Egaa rakkoowwan YouTube irratti isin qunnamuu danda'anillee akkamitti isin qunnamuu danda'anii fi akkamitti immoo sirreeffachuu akka dandeessan koorsii kana keessaa ni argattu. Video editing ni argattu. Akkanumallee thumbnail fi akkanumallee baanarii akkamitti YouTube channel keessaniif hojjechuu akka dandeessan, akkamitti monetize gochuu dandeessan, akkamitti apply gochuu dandeessan. Egaa koorsiin kun kutaa 6 qaba. Hedduu tokko bal'aadha. Egaa YouTubera tokkoof namni YouTube ta'uu barbaadu ani YouTube baay'ee guddaa ta'e illee banachuu dandeessan. Studio guddaa banachuu dandeessan. Koorsii kana yoo fudhatan jechuudha. Sababni isaas koorsiin kun YouTubera tokkoof wanta barbaachisu guutuu as keessaa ni argattu. So kutaa 6 qaba. Kutaa 6 kanneen keessa tokko tokkoon
YouTube channel keessan banachuurraa kaasee hanga YouTube channel keessan irratti qarshii isin hojjettan kiisa keessa seenutti egaa kutaadhaan addaan qoodameetiin kan isiniif dhiyaatu ta'a jechuudha. Egaa akkamitti galmaa'uu dandeenya jechuu dandeessan. Egaa akkamitti galmaa'uu akka dandeessan amma immoo wajjin haa ilaallu. Egaan duraan dursitanii bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan viidiyoo ammaa kana jechuudha bakka itti daawwachaa jirtan mata duree irratti kilik gootan jalqaba irratti jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa siquudhaan xiqqoo isii moorta jettutu argama moorta jettu irra kilik gootan. Egaa akkana keessa siquudhaan immoo akkuma asirratti argartan sooshaal miidiyaa jedha. Sooshaal miidiyaa kan jedhu irratti telegiraam kan jedhu ni argama. Telegiraam kan jedhu kana irratti kilik gootan salphamatti gara telegiraamaatti akka isin fudhatuuf jechuudha. Ergasii immoo telegiraama keessan ni filtanii fi ergasii immoo akkuma asirratti argartan gara telegiraamaatti isin fudhata jechuudha. So view in telegram kan jettu kanarra kilik gochuudhaan direct gara telegiraamaatti isin fudhata jechuudha. So ergasii immoo gara channel kan koo kan telegiraamaatti Sofumar Media kan jedhutti isin fudhata jechuudha. Asirratti isiniif laxxafeetiin jira asirra isiniif kaa'ee jira bakka itti galmooftan jechuudha. Koorsii guutuu YouTube dha jedha. Ergasii immoo koorsii YouTube argachuuf bootii kana fayyadamaa jedha. Ergasii immoo bootiitu jira jechuudha. Bootii telegiraamaatu jira. Sarara guddaa kana gochuudhaan booteettan haala kanallee barreessuu dandeessan akka iskiriina irratti isin barreessa kana ni argattanii bootiin kun garuu kafeegii jira waan ta'eef linkii kana irratti yoo moor yoo fayyadamtanii yookaan kontaaktiiwwan keenya kana asirratti argattan kanatti yoo fayyadamtan moor filatamaadha. So ergasii immoo boot kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo gara bootii kanatti isin fudhata profaayiliin isaa kana fakkaataa sirriitti ilaalaadha. Ergasii immoo start kan jedhu irratti kilik goota yeroo kana information guutuu isiniif erga jechuudha. Hello sir welcome jedha. Koorsii YouTube argachuuf kutaa galmee linkii kanaan qofa seenuudhaan koorsii YouTube qofa jechuun barreessan. So username tu argama fuulduratti jechuudha. Username kanarra kilik gootanii maal gootan jechuudha. Direct gara username kanatti yookaan gara telegiraamaatti isin fudhata. Lakkoofsi bilbilaa asirratti ni mul'ata. Lakkoofsi bilbilaa kanaan direct nuuf bilbiluu dandeessan adda baafachuudhaaf. Lakkoofsi bilbilaa hin dhoksine wanti hin dhoksineef namni martuu bilbilattanii adda baafachuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo asirratti mallattoon meseejiidha bakka meseejiin itti waliif barreessan ni argama. Asirratti kilik gochuudhaan koorsii YouTube qofa jettan. So username kennallee asirratti argama. Sofumar appidha. Egaa koorsiidhaaf kan qophaa'edha. So koorsii YouTube qofa jettanii barreessan. Ergasii immoo koorsii YouTube qofa jettan. Wanta biraa barreessuun hin barbaachisu koorsii YouTube qofa godhan. Kana qofa yeroo jettan ergasii immoo sendi gootanii gara keenyatti ni ergitanii meseejiin kun nu dhaqqaba. Ergasii immoo detail wanta guutuu karaa ittiin kafaltan qarshii meeqa akka kafaltan akkamitti akka kafaltan baankiiwwan akkaawuntiiwwan baankiidhanii hundayyuu asirra isiniif kennu. Asirratti of eeggannoodhaan godhaadha. Kontaaktii yeroo nu gootan yookaan immoo nu bilbiluu dandeessan chaanala keenya irratti ni argattu. Kontaaktii keenya asirratti argaatan jirtanii karaa kanaan nu qunnamtanii salphamatti galmaa'uu ni dandeessanii. Ergasii immoo karaa ittiin kafaltan isiniif kennina. Egaa kanaadha. Egaa bootii kana keessa yeroo seentan inni lammaffaadha immoo kan isin dhufu dhageeffate kan koo guruppii marii fi erga irratti darbuu jedha. Egaa guruppii kana join godha. Sababni isaas ergaan koorsii kana wal qabate hunduu koorsii kana akkamitti barachuu akka dandeessan eessatti akka barachuu dandeessanii fi wanta hundayyuu detail ergaa asirratti ni argattu jechuudha. So username kanarra kilik gochuudhaan kilik gootan jechuudha. Egaa Sofumar koorsiidha. Koorsii kana join godha. So koorsii kana join gootan jechuudha. Join erga gootanii booda asirratti ergaawwan asirratti ni darbanii guruppii kanarratti jechuudha. Waliin mari'annaa yaada keessan asirra kaa'achuu dandeessanii liinkii erguun wanta adda addaa hin danda'amu garuu asirratti ergaa keessan dhiyeeffachuu ni dandeessan jechuudha. Namoonni erga galmaahanii geeffatanii booda immoo akkamitti isin beeksisuu akka dandeenyullee wantoota tokko tokko asirratti information detail isin kenna. Akkanumallee channel kan koo guddicha irraa illee argattu. Channel kan koo guddicha join my telegram channel kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan join gochuu dandeessan salphamatti jechuudha. Salphamatti channel kan koo gara Sofumar app miidiyaatti na fudhata. Asirratti illee information darban hordofaadha. Sababni isaas information yeroo yeroodhaan dabarsinu koorsiin kun egaa guyyoota 15f galmeen ni tura. Guyyoota 15 booda ni jalqabna jechuudha. August 15 irratti galmee ni dhaabna. August 1 hanga 15tti galmee ni eegaltu jechuudha. Egaa kana fakkaata koorsii kana akkaataa ittiin fudhachuu dandeessan hundayyuu isiniif ibseetiin jira. Karaan ittiin fudhattan egaa akkamitti seentanii barachuu akka dandeessan online irratti darba akkuma koorsiiwwan kamiyyuu ni galmooftu jechuudha. Egaa yeroo galmooftan dhageeffata kan koo wanti tokko dagadhe maalidha? YouTube channel keessan yoo YouTube channel yoo qabaatan YouTube channel keessan barreessadha. Sababni isaas YouTube channel namni qabuu fi namni hin qabne tokko miti. YouTube channel qabdan maqaa isaa nuuf barreessadha. Sababni isaas koorsii kana keessatti wantoota ilaalaman keessaa YouTube channel namoota hundayyuu sirriitti detail keessa seennee ni fattashinaa fi YouTube channel isaa subscriber isaa wanti inni hojjete hundi sirriidha moo sirrii miti kan jedhu wajjumaan fattashaatiin deemna. YouTube channel nama kamiitiyyuu ergasii immoo ni sirreessinaa fi walumaan isinis sirreessaa barreessii barataatiin sirreeffachaatiin deemtan jechuudha. So YouTube channel yoo qabaatan YouTube channel keessan nu kaadha hin qabnu yoo jettan immoo hin qabdan jechuudha. So haala kanaan yoo nu keetan moor isinillee irraa fayyadamtanii nullee isin fayyadna jedheetii yaada. Egaa koorsii kanarraa waan baay'ee akka walirraa barannu abdiin qaba. Koorsii kana yoo fudhattan immoo
waa'ee YouTube dhaan wal qabate gonkumaa ni dhaabdan jechuudha. Egaa YouTube channelin keessan Soofuma Rap koorsii kana isiniif qopheessee jira. Koorsii kana irratti yeroo baay'ee fudhadheetiin jira, yeroo baay'ee aarsaa godheetiin jira, sa'aatii baay'ee aarsaa godheetiin jira. Isin immoo egaa linkii amma asirratti isiniif kaa'ee kana jechuudha. Description ala isiniif kaa'ee jira. Namoota baay'eedhaaf koorsii kana akka fudhatan share godhaa fi namoota share godhaa koorsii kana haa fudhatanii koorsii kanarraa ni fayyadamtu. Anas na fayyadu support na gootanii yeroo kan qisaasiseetiin jechuudha waa'ee hojjechaatiin kan ture. Egaa viidiyoo waraabutu jira, edit gochuu danda'etu jira, wantoota tokko tokko sirreessutu jira. Wantoota kanneen hunda sirreessuudhaaf yeroo baay'ee narraa fudhateetiin jira. Egaa akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Koorsii kana fudhatanii dhimma YouTube dhaan wal qabate. Dhimma YouTube dhaan rakkoo YouTube dhaan wal qabate YouTube guddifachuu akkaataa ittiin dandeessan wanta hundayyuu detail irratti mari'annaa irraa baratanii yeroo koorsii kana xumurtan egaa waraqaa ragaa isinii kennina. Garuu wanti guddaan isa as keessatti isiniif hafuudha, isaaf ammoo of qopheessaadha, baradhaa irraa fayyadamaadha. Namoonni baay'een YouTuberoonni baay'een sistema kana beekan irraa fayyadamaatiin jiru. YouTubein yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti murteessaadha. Wanta hojjechuu qabdan keessaa miidiyaalee Oromoo kan ilaalaa gaazexeessitoota kanaan dura miidiyaawwan gurguddaa akka ABC Afaan Oromoo, ETV faanaa keessa hojjetan hundi isaanii gaazexeessaa warri ta'anii warri beekaman kunniin hundi isaanii YouTube chaanaalii banatan. Maaliif YouTube chaanaalii banatan? Hojii ni qabanii YouTube channel irratti immoo more hojjechaatiin jiran. Hojii kanallee dhiisanii gaazexeessummaa dhiisanii warroonni gara miidiyaa dhuunfaa isaaniitti deebi'anii ni jiranii baay'ee argaatiin jirtanii moonitti beeksisaa argaatiin jirtan. Sababni isaas maalidha? More YouTube banattanii irratti yoo hojjettan qarshii guddattu irratti argama. Namni kamiyyuu hin barree akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa koorsii kana karaa kanaan fudhachuu dandeessanii akka isiniif ibsa abdiin qaba. Kontaaktiiwwan kanneen immoo naquunnamtanii ibsa gabaabaa isiniif kennuu ni danda'a. Egaa kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. YouTube channel kana subscribe egaa like share gochuun irraanfatinaadha. Turtii keessan faana taasisaadha. Turtii kan keessa waan faana taasiftaniif hedduu galatoomaadha. Viidiyoon kan kanarraa kana fakkaata. Akkaataa ittiin galmooftan isiniif ibsee jira. Yeroo gaarii naa qabaadha.